Ashamaa harka fuunee hordoftoota warqiituu biyya keessa fi biyya alaa kan jirtan maraaf nageenyi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii? Ani nagaa kooti. Galannii fi ulfinni waaqayyoof haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa akka taatan abdii guutuun waaqayyoo irraa qaba. Kan eegee tiksee sa'aatii kanaan nu geege galanni isaaf haa ta'u. Akkasumas ayyaanota jaaf hoggan kabajamee oolu guyyaa fannoo gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin sin ga'e amiin baga walumaanuu keenya isiniin jecha ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Egaa guyyaa irraa viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Viidiyoo koo haga dhumaatitti daawwachuu hin dagatinaadha. Yaada qabaattan koomentii jalatti naaf barreessan isiniin jedha. Like share gochuun na jajjabeessan isiniin jedha. Haga har'aatitti osoo dadhabni hin jedhin like share gochuun kan na jajjabeessitan hedduu galatoomaan isiniin jedha. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Viidiyoon kee guyyaa irraa maalidha jechuun keessaniin oolu. Viidiyoon koo guyyaa irraa eengadda akkuma beekamu kumee obboleettii koo kan baay'ee jaaladhuu fi kan baay'ee kabaju dhugaa dubbachuuf ootee jechuudha. Iddoo olaanaan qabaa fi hiriyaa osoo hin ta'in obboleettii kooti ishiin. Egaa kumee baay'ee osoo hin jaaladhu biyyan gala jedhee rifachiisee boochise jechuudha. Egaa nama boochisanii callisuun immoo ulfaatadhas cubbuudhas. Kanaaf anis jaalalaan kabajaadhaan dhiifama gaafadhee jira jechuudha. Dhiifama naa gootee jirtiin isiniin jedha. Viidiyoo isheetittan isin ceesisaa haga dhumaatitti viidiyoo daawwadhaa waan isheen naan jette jechuudha. Dhiifama naa goote garuu bilookissi godhan jette. Bilookissi godhaa dhiifama naa goote bilookii na gooti. Egaa inni guddaan dhiifama naa gochuu ishiiti jechuudha. Egaa asumaan obboleettii koo kumee dhuguma dhugaatti baay'een si jaaladha, baay'ee si kabajaa. Iddoo guddaa si qaba, iddoo olaanaa siif qaba. Yeroo hunda dhugaa nama jaalatan irratti akka warwaadanitti haasa'u. Isheen illee guyyaa baay'ee piraankii ishee waliin baasu malee akka carraate yeroo baay'ee jechuudha. Piraankii hedduun irratti hojjedha. Egaa jaalalli waan jiruuf jechuudha. Kan akkasitti taphadhu malee osoo jaalalli gidduu keenya jiraachuu baate akkasittiin taphadhuun ture. Kanaaf gamanumaan gara viidiyootti isiniin ceesisan isiniin jedha. Akkuma ishee immoo warri natti rifattan yookiin immoo maaf akkas goote jettanii koomentii jalatti illee barreessitanii boochanis ni jirtu. Isinis akka dhiifama naa gootan kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Isiniin jedha dhiifama akka naa gootan immoo koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Gamanumaan gara viidiyoo kumeetti isin ceesiseera. Maali jette? Maal jette? Maal jedhe? Dhiifama naa goote moo akkamitti hin jedhe mallaan jette? Alan dhaggeeffachaa tureen. Malan dhiifama siif godha dhiifama si godha bilookii si godha. Gara jabaatti bilookii na gootamu. Ati gara jabaatti tola baaste akkanatti. Maare maal si godhe piraankii si godhe malee maal ta'a? Amma kanaan booddee barreeffama ol baasanaa jetta. Isaanin sodaachista. Ati gara jabaatti kan bilookii numa na goota? Godhame obsee to'amasi tokkotti na jedheen. Garaa koo kutadhee deemuure. Kutadhuu deemu. Cufadhuu deemu bakka erga dhiifama naaf hin goone. Na bochiste. Maale bakka bocha kan dhiifama caala jiraare dhiifama siin jedhe silaa. Egaa dhiifama sii godhe lammatuu barreeffama naasa'uun. Sii godhe. Maarree immoo erga dhiifama namaa godhan barreeffama namatti haasa'u moo? Tola amma natti deebita ka. Mara koo gabaree takkatti dhiyaabarii na boochistaa. Ka addate jettaa. Kan mataa addate.
Nama ko kabare hoggan pirankisi godhes pirankisiin godhaa sana booda dhiifama si gaafadhaa dhiifama naa goota. Maariyaam piraankii goota piraankayyatu. Maal taama? Eenyurrattan hojjedha kun piraankisi malee nama biraa hin qabu. Irkooto. Maaliin haadha pirankii teetiti. Amma dhiifama naa godhiiti itti fufna qabsicha. Gisee mataa dhaattuu naaf viidiyoo naa bilbilti gisee kan naaf bilbiltu ani mastaawwatii teeti piraankii teeti. Maala koo waan qabaniin gabaa ba'an si malee maaliin qabu. Bicha qabaatan ati taphattaaree akkanatti tana nyaataan. Maali si godhare waan qabanitti waan barbaadan godhu malee waan hin qabne immoo eessaa fidanii too waa barbaadan godhure. Ani immoo si malee maaliin qaba. Maaliin dirree baala qaba. Geejjaa baaste. Waan si jaaladhuuf waan akkasi godhe malee maal si godhe shurrubbaa si biratti dhufee dhaadhu. Kan biddeen dhufee si biratti nyaata. Ijjatatti na kirkirsiiste mee obseetu. Dabbisee mataa adda adda yoo ijjattan kirkire. Bakka amma hunda isaatu bakka tokkotti dhiifama si gaafadha dhiifama naa godhi hina. Dhiifama naa gootee galatoomii garuu immoo qabsoon itti fufaga. Qabsoon piraankii yaa'i. Itti fufu. Asuma meeshaa malee. Asuma irratti qollofnetti taa'e. Ambiraa irratti itti fufiidha. Anuma ajjeesta. Erga piraankiin irratti na hojjetin jettee viidiyoo na hojjedhu ka. Waan bira. Viidiyoo gadi beekta siyaasaa. Gamaa rakkoo qabare. Akkana tanaa dabale. Maaloo gadi baatee asuuste maal ta'a? Oke, kenapa? Tidak gadi nawas, oke ya no. Gadi yo. Alasinya yo. Kuman masena gadi baikkan. Mali sagalee shoko koko beda malinni. Anna beda. Sebirame la observati. Laki semua bira earphone dana softante fakkaate. Anna kana booda bakka erga dhiifama naa goote qabsoon itti fufaa dhiifama argadheera. Kana caalaa maaliin barbaadare? Lamatu na bochiste beekadhu obseeru gahaa. Simboochisuu qabda. Simboochisuu garuu piraankii bareedduu ishii sirratti hojjedha. Naaf eeyyamte? Maaliin hojjettu? Maal ta'uun hojjedhu? Yaa? Ashee garuu kan darbeef garuu dhiifama naa goote tire. Kan darbee dhiifama gaa'ee gaama foonii adda maaliif waaqayyoo isa dhiifama sii godhee mataa adda addeettee na boochistee halkan ka'ettitee keessa laalaa nyaata aduu sanii maaliifa aduu sanii atti dubbatin. Bakka dhiifama kan caaleen jiru dhiifama naa godhuun keetiyyuu nagee bakka natti tolee jira. Kana achi soggaan piraankii godhuun dhiifama siin jedhee bakka dhiifama nan argadha waan ta'eef.
Bilookii jala si galchaa daga. Dhiifama namaa godhanii bilookii jala nama galchuu immoo. Gizeen bitaka. Itti deemite akka jirtu yoo ta'u irratti an deemee si ilaala keechan ofirraa si balleecha. Maasiruma na deema. Na boochista. Dagaa. Bakka ishii siin boochisu lammati. Maali jettu? Egaa akkuma argitan kana viidiyoon ishii kana fakkaataa dhiifama sii godhe garuu natti deebitee bilookii godhe jettee amantaa qaqaa natti himte. Kana booda akkam piraankiin goone jechuudha. Kana fakkaataa hordoftoota koo isinis immoo yoonan sin balleesse yoonan sirrifachiisee jiraadhe warri komiin irraa qabdanii dhiifama sin gaafadhee jira. Kan dhiifama caale immoo humtuu hin jiru jechuudha. Namni ni dogoggoras osoo hin beekuun hojjedhe garuu dogoggoree miti. Haa ta'u malee dhiifama gaafachuun immoo dogoggoraa miti. Dhiifama gaafachuun immoo waan guddaadha. Iddoo guddaa iddoo olaanaa akka qabu beektu. Kanaaf immoo hunda keessanii dhiifama siniin jedhee jira. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Hundumti keessanuu naaf galatoomadha. Like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.